Lafa gammoojjii gogaa kibba Oromiyaa bakka qilleensi seenaa jaarsolii baatee fi biyyeen miila dhalootaa qabu keessatti obomboleettiin bubbifamaa jira. Ammas iyyi lafa madaa'ee Oromiyaa guutuu keessatti sagalee dhageessisa. Ammas uummanni keenya waraanaaf osoo hin taane kabajaa fi of kabachiisuuf. Mallattoo boonsaa Oromoo kan taate magaalaa Mooyyalee balaa jala jirti. Weerartoota biyya alaatiin osoo hin taane sarara balbala cufame duuba jiruun daangaan irra deebi'amee bocamam, seenaan irra deebi'amee barreeffamaa jira. Lafti abbootii callisee dabarfamee kennamaa jira. Uummanni garuu hin callisu. Dachee Booranaarraa kaasee haga gandoota Baalee fi Harargeetti sagalee tokkotu dhagahama. Lafti kun teessuma lafaa qofa miti. Eenyummaa keenya nuti immoo harkaan kenninu jedhaniiru. Wanti akka gurmaa'insa bulchiinsa naannoo Somaaleetti eegale amma lubbuu saba tokkoo raasaa jira. Mormii dheekkamsii fi akeekkachiisni lafa raasaa jira. Aariin guddatam giddu kaleessa kana hunda keessatti murtoo siyaasaa tokko abidda sabaa eenyullee to'achuu hin dandeenye qabsiisa jedhamee sodaatama. Kun oduu qofa miti. Kun seenaa lafaa gantummaa diddaa fi falmii dhugaati. Kaartaa haaraan naannoon Somaalee bocee Oromiyaa keessatti dallansuu kaasuun wallabdee guddaan uumama. Dambalii wallabdee haaraan kibba Oromiyaa keessatti babal'achaa jira. Dhimma kaartaa fi sararaa qofa miti. Lola eenyummaa seenaa fi lubbuun jiraachuu irratti taasifamuudha. Mootummaan naannoo Somaalee caasaa bulchiinsa haaraa falmisiisaa ta'e ija jabinaan labse. Aanaalee haaraa 14 dabaluudhaan lakkoofsi aanaalee waliigalaa gara 95tti dabaleera. Tarkaanfiin kun battalumatti guutuu naannoo Oromiyaa keessatti keessumaa naannoo daangaa yeroo dheeraaf falmisiisaa ta'an irratti abidda qabsiise. Haa ta'u malee wiirtuu obomboleettii kanaa kan taate Mooyyaleen magaalaa qulqulluu fi fakkeenyummaa onnee Oromoo keessa jirtu amma kaartaa haaraa kana keessatti hammatamte jedhameera. Murteen kun mormii cimaa qeerroo bilisummaa Oromoo ABO fi hawaasni Oromoo mootummaa Somaalee fi mootummaa federaalaa anna daangaa maandisummaa siyaasaa jechuun himataniiru. Shira siyaasatiin lafti Oromiyaa dabarfamee hin kennamu hin ayyamnu jechuun addi bilisummaa Oromoo ibsaa abiddaa labse. Adoolessa 27 manni maree naannoo Somaalee ja'affaan caasaa bulchiinsaa haaraa ifoomseera. Gurmaa'insi haaraan kun kanniinsa tajaajilaa fooyyessuu fi uummata naannoo sanaaf faayidaa diinagdee hawaasummaa fi siyaasaa akka mirkaneessu dubbatullee maqaa aanaalee 14 kana ifatti hin ibsine. Haa ta'u malee aktiivistoonni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo aanaaleen kunneen baay'een isaanii naannoo Somaalee miti jechuuf falmaniiru. Akkasumas lafa Oromoo bara dheeraa Booranaa, Baalee, Harargee fi naannoowwan biroo Somaaliyaa waliin daangeffaman kan hammatuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo deeggarsa mootummaa federaalaatiin lafa Oromoo humnaan to'annoo Somaaleetti dabarfaman jechuun maqaawwan hedduu tarreesse. Cinaaqsanim, Hulluuqom, Bilaalem, Araaraa warra Dooddom, Darbilee fi kanneen biroo jechuun tarreesseera. Akkasumas himannaan baay'ee dhoohaa ta'e yaalii Mooyyalee Oromiyaa irraa adda baasuu yoo ta'u magaalaa aadaa fi seenaa Oromoo Booranaa waliin walitti dhiyeenyaan hidhatteedha. Oduun gurmaa'insa haaraa kanaa babal'achaa yeroo deemu mormii zoonii Booranaatti dhoohe. Hiriirtonni taappeellaa qabatanii dhaadannoo cimaa dhageessisaniiru. Lafti keenya gurguramuu hin qabu. Weerarri seeraan alaa lafa Oromoo irratti dhaabbachuu qaba. Daangaan Oromiyaa eegamuu qaba sagalee jedhu dhageessisaniiru. Paartileen mormitootaa fi hayyoonni Oromoo mootummaa federaalaaf akeekkachiisaa hatattamaa laachuun haalli kun gara jeequmsa sabaatti osoo hin darbin hatattamaan akka gidduu seenu gaafataniiru. Yaadannoon gocha hammeenyaa darbee ammas uummata Oromoo rakkisee jira. Keessumattuu sirna abdii illee jalatti yeroo humni addaa duula jeequmsaa gaggeessaa ture du'aa fi buqqa'iinsa of duuba dhiisee ture. Amma seenaan sun irra deebi'amee barraa'uu danda'a jechuun hedduu sodaataniiru. Haa ta'u malee haga gabaasni kun qindaa'etti Oromiyaas ta'ee mootummaa federaalarraa deebiin ifa ta'e hin kennamne. Nama rifaasisu garuu haga ammaatti qondaalonni mootummaa naannoo Oromiyaa dhimmicha irratti hin dubbanne. Rifaatuu uummataa duratti callisuu shakkii fi aarii gadi fageessuu qofa. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa naannoo Somaalee qofa osoo hin taane hooggansa Oromiyaa fi mootummaa federaalaas mirga heera mootummaa uummata Oromoo kabachiisuu dadhabuu isaatiin komata. Murtee siyaasaa kana irraa kan ka'e jeequmsa uumamu kamiyyuu harka mootummaa akka ta'utti paartiin kun akeekkachiiseera. Rakkoon kun irra deebii weerara bira kan darbuudha. Amantaa dhabuu gantummaa madaa seenaa fi tapha balaa siyaasaa lubbuu lammiilee
Tigiree irratti taphatamaa jiru kan calaqqisiisudha. Uummanni Mooyyalee Booranaa Baalee fi guutuu Oromiyaa kaartaa qofa mormu miti. Hambaa dhaloota lafa abbootii fi mirga nagaan jiraachuu falmaa jiru. Mootummaa federaalaa hatattamaa fi iftoominaan yoo sochoone dhimmi kun wallabdee bal'aa hamaa qabsiisuu danda'a.